Oromiyaa nuuf mujjaa. Kami ajamtutti misooma soowaa dhiisuu hin dandeessu. Yoo misooma soowaatiin dhiise jette dachii dhiisee deemtuu dhageessee namni dachiin qofajuu akka isanii taa'uun hin ta'a bira qabatanii hojii misooma soowaa dalaganiiti bishaan lafa keessatti gabbifatanii motorra keessan kun hin bahu jira bira ni ba'a yoo bineellee dhugaa keekan fakkaatu yoo misooma soowaa dalaguu baata boru qoorti boorti. Ini gooti maa gooti inni goggooti kanaaf misooma soowaa jechuun jireenya keenyaa jettanii saamaa qalbiin fudhattanii akka amma baatan kaatti bakka takkaa jechuudha. Dargaggeessi nafnee abbaan hin nafne isheen hin nafne haroon keenya nafne hedduun dhufanii jiranii. Kanaaf sulula keenyagaa yeroo duraati miti amma duraa hidhamaa ture garuu sululli amma dura hidhamaa ture. Rakkoolee tokko tokko qaba. Sululli immoo olii humna keenya irratti dhangalaafnu sulula eeggannee bu'aa irraa arginu ta'uu danda'u qaba. Sulula bu'aan isaa irraa mul'atu dargaggeessi keenya himaataan irra ijaaramee bu'aan irra mul'atu danda'u qaba jechuudha. Humni namaa dilli kun yoo qarshii shalaydee mileenatti oli. Mileena oli jechuudha. Kanaaf laffaatii keessan irraa kun dhaloota boruutiif dachii bareedduu qeebachiisuu danda'uu qabna jechuudha. Namni kan dalaguuf bar ilmuu isaatii waa qeebachiisuuf jedha. Nutis kan dalaginuuf ilmaan keenyaaf kan dabru ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Har'a dalaydee boru atummaa yoo kaballeessitu taate sirrii miti. Laffaatii keessan aduu kanaan akkaan laffaatan kana bu'aasaa boodaa uummanni keenya ijoolleen teenya irraa gammaduu qabdi jechuudha. Sululli yeroo jedhamu yoo tuttuqaa irraa dhorkitan kun fagoon ta'inu kanuma gara kutee balee ijaan fooyyeedha. Isaan achirra jiru isiniif fakkeenya ta'a jechuu barbaade. Kanaaf keessattuu dargaggeeyyii hojii dhagayyii fuuldura nutis hojii hedduu irratti hojjechuuf waan karoorfannee jiru. Isinis qophaa'annaa amma qabdan kana daran cabsitanii dhumuu danda'uu qabdan. Dhimmi sululli ulii sululliin dhaabbatu hanga jiru namaa jiru. Sululliin dhaabbatu. Sululli kan dhaabbatu guyyaa addunyaa kanaa namni hin jirre qofa. Kanaaf sirrii qabatanii hojii amma eegaltan kana daran bareechisanii hanqina ammaa xiqqoo harkinataa illee tottolchisanii waan araddaa keessan fakkaatu waan araddaa mul'ataa fakkaatu hojjechuu danda'uu qabdan jechuudha. Humni namaa kun ba'ee qisaasamuu osoo hin taane guyyaa jaame keessatti karoora isin taa'e sirriitti hojjechuu danda'uu qabdan jechuudha. Nuti immoo har'a dhufneetuma har'a booroo jennee akka deebinuu miti. Koreen adda addaa dhufnee waan kana ni hordofna. Boodaan jala buunee sululli uummanni irra laffeessan maalirra jayyannee jala deemna malee harruma dalaynee harruma kasin jala harruma miti jechuudha. Kanaaf sulula akka amma duraatti hogguu ati har'aasiin dalaydee keessaa baatu boru tiraaktar balleessan dalaynu. Maaliif bu'aa sululaa hedduu arginee jira. Ooyiruu keessatti sugguu dalaynee bara san yoo xiqqaate abbaan ooyiruu sana oomisha gahaa harkatarraa. Sirriitti gahaa harkata jechuudha. Garuu eeggachuu danda'uu qaba gaaga sana. Kanaaf gaaga boru balleessinu dalaguu qabnu haalli itti baatan haalli itti raayyaa baatanii baatan haalaan nutti tolee jira. Jajjabaadhaa galatooma nu jiraadhaa isiniin jira. Jirtu? Jirtu? Dijirtanii? Baga jiraattan. Tolee hedduu gammannee jirra. Inni sulula dhimma jiraachuu dhabu. Kana gaafa jennu sulula jechuun bu'uura dhaabbata hojii warri jiru akka reefuu kaasisan maamilaaru. Maali amatu nama daleena? Amatu nama daleena ta'uu kun dhaabbatu yoo kaase. Jiru. Jireenya nama. Hanga guyyaa rabbi dhaabutti jireenya kun akkasa. Jireenya jechuudha sulula. Har'a bishaan lafa keessa meetira 200 baafnee akkasumaan
isaa gubbaa kanatti koo wanta dhiineeti. Silaa 100 jiraatu. Gad fagaate. Kanaaf dhimmi sululaa kun dhimma wabii keenya jireenya keenya mirkaneeffachuudha. Qonni keenya dhaabbatu yoo roobni dhaabbatu jireenyi keenya ni jira. Mata rakkata yooma waa dhagaa taanaan roobni tollaanoo akkuma roobni tola quufni jira mire. Kanaaf hanguma sulula keenya tolchinu roobni nis jira jechuudha. Sulula keenya kunuunsuun hojjechuu qofaa miti amma barbaannu. Kaayyoon sululaa amata kanaas as dalaydee amataas yoo osuma deebitee amma nu gaame kunuunsuuf biqiltuu dhaabu biqiltuu akkam taa'amu namni irraa waa nyaatu akkam jettan kanneen kunuunsinu kanaa waa jechuu waan firii qabu waan booda ati dhalli keessoo har'a hojjechuun wareegama guddaa gaafata. Kunuunsa gaafa jettu har'a magaalaa keessatti bakka dhuunfaa taasisu ilma maali mukni jiru sana gaaddisiisaa akkamitti kan namni kadhataa rabbi itti haa tolu naman jaali seenaa dabarfatee jechuudha. Biqiltuu takka dhaabuun akka nama daa'ima tokko dhalee dubbisee. Kanaaf biqiltuu har'a silaa caayaa gaarii sulula keessatti biqiltuu dhaabnee kunuunsinee biqiltuu san sadarkaa gaariin keenya asuu keessatti dhaabbanna. Jannataa fi azaabiinis waluma bira jiraa jechuudha. Gaachana jennee leenjisnee jirraa gaachana jechuun marqa mootummaa kanaati kan hin jabeeffadhaanii kanaati. Gaachanni keessan sirna keessan eeggachuu waan biraa takka namni tokko isin cinaa quban kaa'in. Misooma sululaatiin akka badhaafamtu shakkii tokko hin qabu. Akka waan ogeessii isin qajeelchu kana godhuu qabna jiru ogeessaa wajjin taatanii hojii fakkeenyummaa qabdu hojjennaan araddaan mul'ata qabdu garuu hojjetti malee irraa mita akkam Isaan badhaadhaa badhaala amma garaagarummaan jiru fi amma haa jiru iddoo isaa badhaadhinaati. Namni jarri kun ilmaan eegus paartii badhaadhinaati. Paartii badhaadhinaa tokko nama horatama. Aduu kanaan isin bira biyya kana argaa mee qarqarii dhufanama isaa. Itti haawaa dalagaa turre beeku. Aduu keessa jiran numile. Isaan immoo argaa hedduu dhaqaa dhufaniiti. Garuu isin bira deemu wallaalan amma harkaatti ilaalee harka kanarratti. Kanaaf akka gammaddanii akka isin illee laffaanii isaan isin arganii kanaaf haamilee kannaaf. Haamilee. Qabeenyi uumamaa dhiira qofa hin barbaachisu. Daldalaadhaanis misoomni keenya mirkaneeffachuun nu barbaachisa. Adaraa ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Afaan akaama koo narratti jirtanii namtu bisinaa. Kiyya Madriyaa Ammee Muhammadiin Jaama dhimma dubartii fi daa'imman araddaa mul'ataa aanaa fadis godina Harargee baati. Anamma qabeenya uumamaa kana dhiiraa dhalaadhaan irra baanee qabeenya lafa teenya tana akka lafti teenya albuunni raayyaan qabeenya uumamaa kun akka bishaanillee lafti teenya nuu kuufatu insa lafaarraa jechuudha. Qabeenya uumamaa kana yoo lafti hidhamuu baattee sulula misoomaa qabeenya uumamaa kana kan irra baanee akka addaatti jechuudha.
sululli duraan dalagaa turre boolla akkana boolla addaa qonnee jira sulullimmaan tana boolti qabeenya uumamaa dhiiraa fi dhala jiru tun boolla addaa jechuun ni danda'ame jechuudha. Kanaafuu qabeenya uumamaa kanarra baanee dhiiraa fi dhalaadhaan jaarsaa fi baanee lafa teenya tana misoomsinaa jenneeti dhiiraa dhalaanis irra bobbaanee qabeenya uumamaa kana akka lafti teenya nurraan dhiqamne albuunni lafa keenya akka nurraan baane lafti teenya hidhamtee albuunni lafa teenya akkatti nu gabbattu lafti gabbattuu nu taatee bishaan lafa jalaalleen itti nu dhiyaatan biqiltuun qabeenyi uumamaa kun dhimma jiraachuu dhabaate. Yoo biqiltuun jiraate jiraachuu dandeenya. Kanaafuu qilleensa bareedaa isirraa fudhannee jiraachuu dandeenya. Yoo biqiltuun hin jiraanne mataa keenyaaf jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef namni kun hundinuu itti ba'ee waan dhiiraa dhalaadhaan irra bobbaanee misooma keenya ni tasgabbeessinee nuuf har'a akka addaatti jechuudha. Akka hin qotin qonnee qabeenya keenya ni mirkaneeffanna misooma keenya ni mirkaneessina waan jennuuf kunoo akkanatti itti bobbaanee dhiiraa dhalaadhaanis ililbeenis dhiira keenya cinaa dhaabbannee qabeenya uumamaa kana ni mirkaneeffanna waan jennuuf irra bobbaanee kunoo amma iddoo sulula keessaa jirraa jechuudha. Addaa mul'ataa keessa. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Harmee Oromiyaa nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Afaan qaama koo narratti jirtanii nan dubbisinaa jirti. Afaan qaama koo. Bosana mancaayi bakka itti deebisu beeki qorichisa yeroo isaa eeggate roobni roobuu dhabuun maali sababnisa. Bosana mancaayi bakka itti deebisu beeki qorichisa bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasa bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasa haa ol kakaasa bosana mancaayi. Haawal kakaasa bosona mancaayi bakka deebisa. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Harmee Oromiyaa nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Afaan qaama koo nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Harmee Oromiyaa nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona.
duraan dursee maqaan kiyyaa Umar Abdusalaam Jaama hojjetaa misoomaa Araddaa Mul'ataati. Ammaan tana wanti iddoo kanatti argamneef hojii misooma sululaa kan bara kanaa sirriitti hojjechuudhaaf iddoo kanatti argamnee jira jechuudha. Ammaan tana hojii misooma sululaa kan bara kanaa hojiin misooma qabeenya uumaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Hojii kana sirriitti ammaan tana qabannee itti jira jechuudha. Hojii bara kanaa kan akka Araddaa keenyaatti karoorfannee sirriitti biqiltoota biyyee hir'isuudhaaf iddoo kanatti argamnee daagaa adda addaatii fi istiraakcharoota garaagaraa waan akka biyyeen kun hin dhiqamneef wanta ta'uu dalagaa jira jechuudha. Kanaaf ammaan tana iddoo kanatti istiraakcharoota jiidha qusatanii fi maayikiroobizinii garaagaraa sireenchii waan jedhamtu akka waliigalaatti hojii misooma sululaa kan bara kanaa qabannee sirriitti hojii qulqulluu qabu hojjechuu fi hojii bu'a qabeessa ta'e sirriitti ammaan tana iddoo kanatti argamnee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati dalagaa jira jechuudha ammaan tana. Nuti hojii misooma qabeenya uumaa sirriitti itti amannee waan jirruuf qabeenya uumaa kunuunsuun akka madda lafa jalaa waan ol deebisu gammoojjummaa waan hir'isuuf inni biraa deebi'ee jijjiirama haala qilleensa naannoo keenyaa sirriitti akka nuuf wanta ta'uuf hojjechaa jirra jechuudha ammaa kana iddoo kanarratti. Fi ammaas sululli barbaachisummaa guddaa fi isa sirrii waan ta'eef ammaan tana iddoo kanarratti baanee bifa sirrii fi bareedaa ta'een hojii misooma sululaa kan bara kanaa milkeessuudhaaf iddoo kanarratti argamnee dalagaa jirra jechuudha. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Harmee Oromiyaa nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Namni wajjin boona, gaarri mukaan boona. Afaan qaama koo narratti jirtanii nan dubbisinaa jirti. Afaan qaama koo narratti jirtanii nan dubbisinaa jirti. Yeroo saa eeggatee bokkaarroo muudabuu maali sababni isaa bosona manca'ee bakkatti deebisuu deebi qorichiisaa. Yeroo saa eeggatee roobni roobuu dhabuun maali sababni isaa bosona manca'ee bakkatti deebisuu deebi qorichiisaa. Bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasaa bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasaa haa ol kakaasaa bosona manca'ee bakkatti deebisaa. Awal kakasa, bosona manca'ee bakkatti deebisa. Aku nusilu bosona, aku nusilu bosona, aku nusilu bosona, aku nusilu. Oromiyaa tinggaa ami soofsilu. Oromiyaa tinggaa ami nusilu. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati. Harmee Oromiyaa nu komachaa jirti. Adara ilmaan koo kan dhiiraa dhalaati.
Yo gitu kan barakana oji curaka wanne takapa dagi biye kilometer betul betul santami kan ini kawanne ini lemafan kilometer sabit ini kan kawan daga dagi biye kilometer sabit ini kan kawanne ini kan microbes ini kumasan lakosan ini karole kan kawanne improve TBG kumaja kan lakosan ini karofanne Krenki kuma takafi dibasani da kozani da ne harore kan yakan kabanne i microbizini kuma shan da kozani da ne han kabanne Sula balla khizaro hara kayara tara re pila gene de dagara gamachu gudone yadando buji udomara sula balla khizaro hara kayara tara re pila gene de dagara gamachu gudone yadando buji udomara Biyeda kaneta kiyeda miye okoro korwara akudulo genye Kara biule barta bigange arre gurande bubala hunde Jiroto kaisa paki sadarka utoka antida iniram kadamre Kaya marama minin gama ogeessa waajjira qonnaa naaf hadisu kan asitti argameef waajjira bakka bu'ee akka ogeessa tokkotti hojii qabeenya uumamaa kana bifa saayinsiidhaan deeggarree akkamitti bu'aa buusuu dandeenya akkamitti dhiqama biyya keenya ittisuu dandeenya kan jedhu irratti gaara kana misoomsaa jira jechuudha istiraakcharoota garaagaraatiin deeggarree. Kandena gajulo niti bokamne mola choke isang kubale hunda Gopa pi gopa ngolole girma niti dille sporti buta Chiruto kaisa sena surinto anada chifte kamim bata Sulula balla kaise arohara Kayara tara ripira gene de dagara Kamachu gudone yadada ubu jiruto mara Sulula balla kaise arohara Kayara tara ripira gene de dagara Kamachu gudone yadada ubu jiruto mara Logale dole jiro jolu marada wa gorre gore nama Faro arba bi wala la boda la badi gate ngana gama Lalchirenya ka basulu kare balate kamati bagane Amile dorgom sawalite omu bayani kenya walidadane Sulula balla kaise arohara Kayara tara re milage ne dagara Kamachu gudone yadada ubu jiruto mara Sulula balla kaise arohara Kayara tara re milage ne dagara Kamachu gudone yadada ubu jiruto mara
Raki Muhammad Umar Hussein jani. Hojiin kiyya qotee bulaadha. Hojiin ammoo keessatti hirmaadha yeroo ammaa koree jaasaati. Iddoo misooma sululaa irratti jiru. Misooma sululaa kana misooma duratti illee hojjechaa jirra. Har'ammoo misooma sululaa kana nu fayyadee nu keessa gadhiisee hadirii dhabde dalagu jirra jiru. Ammoo tokkoffaa irratti bishaan lafa keessaa nu gabbisa. Lammaffaa irratti immoo biyyee keenya nu guddisa. Sadaffaa irratti illee akka biyyee keenya hin dhiqamne ni taasisannee jedhee abdii qabna jechuudha. Haala si dura dabalee waa taasii dura sululli kun dhimma jiru jiraachuu dhabuuti jennee jala murree ilma ilmatti sululli kun hafuu qabuu jenneeti jala murree hojjechaa jira jechuudha. Hojii qulqulluu maayikirooviizinii nyaata cheenchi daagaa dhagaa daaduu biyyee hundi as keessatti hojjechaa jira jechuudha. Uummanni illee ni jiranii warri tokko tokko sululli kun maalii faayidaan isaa? Ufumaaf isin niyaasaa oolanii maal qabaa kun warri jiru jira. Sanillee ilaalcha isaanii san amansiifnee akka wanti kun faayidaa qabu itti agarsiifnee akka isaan fedhan irratti deeman godhaatii jirra Makan kita Bosmani bro isim nanjani wae pernah mula dah akhiratnya man semula hana egalet yebu hala bereda dani hadurani dia wani dia dah akan kena berecini untuk diranja apa betul gitu akhiratnya enggak wae itu yebu matan macamnya jadi sana bereda dah akhiratnya uang kana sulula kana bereda ko dijira nama garke ubannong kandelo bisa diranja ibu sululli kunu fayyada inshallah khaisa nu bisa akhiratnya caayafis gadizafis dakello tiyalti garo balle nu harkiza jannati amanne danne akhiratnya dalaga diranja Kabusa kabenya umama harabin ufani koko beisa isa hamjiru kunusa hambati mantai dababa kabusa lagel sululani ila daga beisa lagel sululani ila daga beisa abadu balleisa biyate beisa fala markilesa abadu balleisa biyate katesa fala makilesa akhlusinu wasana akhlusinu wasana akhlusinu wasana akhlusinu orobiyatinya amisofsinu orobiyatinya amisofsinu
gammachuu guddoon yaadadda ogguu jiru toomara sulula bal'aa keessa yeroo haraa ka'ee araataara reebee lagee dedeedaa gaara gammachuu guddoon yaadadda ogguu jiru toomara. Biye da kaneta kiye da miye okoro koro warra akudullo genye